Magaalaa Shaashamanneetti gamaagamni raawwii hojii filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa gaggeeffame. Gama kanarratti gabaasni raawwii hojii waliigala filannoo marsaa torbaffaa dhiyaachuun hojiiwwan dhimma nageenyummaa filannoo haala hirmaannaa hawaasaa fi haala waliigalaa adeemsa filannoo dabalatee mariin bal'aan irratti godhameera. Taanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara dinagdee Dr. Firaa'ol Uddeessaa akka ibsanitti filannoon biyyaalessaa karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kan milkaa'e ta'uu kaasuun ammas kutannoon hojii misoomaa irratti hojjetamu akka qabu himan. Gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Amansiisaa Addunyaa amantii akka ibsanitti filannichi karaa nagaa hirmaachisaa fi amanamummaa qabuun akka xumuramu hooggansi dhaasaa nageenyaa fi hawaasni bal'aan qindoomina olaanaadhaan hojjechuun qooda fudhattoota milkii filannoof tumsan hundaa galateeffachuun kutannoo kanaan ammas hojiilee misoomaa hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa irratti hojjechuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Riiformiin qophaa'ummaa waraanaa fi walga'iinsa fayyaa raayyichaa guddisuuf dandeessisu taasifame. Injiinar Aashaa Muhammed qophaa'ummaa waraanaa raayyichaa milkeessuuf riiformiin hunda galeessi tajaajila fayyaa teeknooloojiin deeggarame kennuuf dandeessisu taasifameera jedhan ministeera raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aashaa Muhammed. Ministeerri raayyaa ittisaa dhaabbata idil addunyaa Hind garee fayyaa Paadiyaat jedhamu waliin waliigaltee tumsa sadarkaa industirii fayyaa guddisuuf dandeessisu mallatteesseera. Injiinar Aashaa Muhammed wayita kana waliigaltichi tajaajila hospitaala speeshalaayizd riferaalaa fi garee diyaagonistikii raayyaa ittisa biyyaa gara sadarkaa olaanaatti kan ceesisuudha jedhan. Riiformiin hunda galeessi tajaajila fayyaa teeknooloojiin deeggarame dandeessisu taasifamus kaasaniiru. Ministeera fayyaa Dr. Aqdas Dhaabaa gama isaaniitiin waliigalteen dhaabbilee lameenii waadaa mootummaan ummataaf tajaajila fayyaa qulqullina qabu kennuuf seene qabatamatti kan jijjiire ta'uu ibsa. Imaammata fayyaa ittisuuf waldhaanuun fayyisuu bu'uura godhateen tajaajila fayyaa waliin ga'uuf hojjetamaa jiraachuu kaasanii waliigaltichi biyyarra darbee turizimii fayyaa Afrikaa cimsuuf dandeessisa jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Hind Anni Kumarraay ammoo tumsi gama maraa biyyoota lameenii guddachaa dhufuu isaanis ENN gabaaseera. Aleellaa kamiifiyyuu deebii quubsaa laachuuf qophaa'ummaa gahaa qabna jette Iraan. Aleellaa kamiifiyyuu deebii quubsaa ta'e laachuuf qophaa'ummaa gahaa qabna jedhe waraanni eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan. Teheraan yeroo kamiyyuu caalaa amma daraan cimtuu qophaa'ummaa gahaa qabaachuu fi salphatti kan hin gufanne ta'uu waraanichi ibsa baaseen. Sosochii diinaa ilaalchisee odeeffannoo guutuu qabaachuu fi sosochii kamiifiyyuu deebii hatattamaa kennuuf qophaa'ummaa gahaa qabaachuu himte. Ameerikaa fi Israa'el kabaja bilisummaa fi guddina Iraan irratti xiyyeeffachuun haleellaa waraanaa basaasummaa miidiyaa fi diinagdee taasisuuf yaalanis tilmaamni dogongoraa kun osoo hin milkaa'in hafeera jedhe. Yeroo ammaa kana waldhabdeen Iraanii fi Ameerikaa gidduu jiru hammaataa kan dhufe yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo dhiyootti ujummoo guddicha daddabarsa boba'aa Iraan Odolarg nan to'adha jechuu isaanii dhimmicha caalmatti hammeesseera. Tibbana Ameerikaan Iraan irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu hordofee waraanni Iraanis humnoota Ameerikaa naannawichatti argamu haleeluun ni yaadatama. Yeroo ammaa kana ammoo odeeffannoowwan marii waliigaltee Ameerikaa fi Iraan gaggeessaa jiran faallessan bahaa jiru. Pirezidaanti Tiraamp mariin Iraan waliin taasifamaa jiru fooyya'insa agarsiisuu isaanii haleellaa Iraan irratti raawwatamu dhaabbachuu ibsan. Iraan ammoo marii walxaxaan biyyoota lamaanii ammas furmaata kan akka ta'e ifoomsuu isaanii BBC Press TV'n gabaasaniiru.